Akkam jirtu barattoota. Har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoon kiyya inni har'aa kun barattoota bara kana ministeerii fudhataniif qormaataaf haala gaariin qophaa'aa jirtaniif barnoota yeroo darbe irraa qormaata ministeerii yeroo darbe irraa haala kamiin akka fayyadamaa taatan viidiyoo isiniif dhiyeessee jira jechuudha. Haala kanaan viidiyoon inni har'aa kun qormaata bara 2014 irraa haala kamiin qormaanni haala kamiin baha, haala kamiin ammoo isiniin yoo haala kanaan isiniif dhufe haala kamiin hojjetuu dandeettan isa jedhuudhaaf viidiyoo kana isiniif dalaguudhaaf dhufee jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoon ani har'a isiniif dalagu herrega kutaa 7 fi 8 keessa bahee kan bara 2014 jechuudha. Kanaafuu isinis viidiyoo kana ilaaluudhaan qormaanni guutumaan guututti isa kana ta'uu dhabuu mala jechuudha. Yeroo baay'ee maaltu nama mudata gaafima bara taree kana bahetu har'as deebi'ee bara kanas deebi'ee baha jechuudha. Kanaafuu gaafiin yoo kana ta'uu baates hanga tokko lakkoofsa jijjiiruudhaan yookiin ammoo gaafiiwwan wal jijjiiruudhaan bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isin wanti as viidiyoo kanarraa hubatuu qabdan gaafiin kallattimaan kana osoo hin taane haala kanaan yoo nuuf kenname akkamitti hojjetuu dandeenya isa jedhu san viidiyoo kanarraa hubatuu qabdan jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana yeroo jalqabdanitti laayik godhuudhaan jalqaba. Akkasuma chaanala kanaaf yoo haaraa taatan gara fuulduraattis isiniif dalaguudhaaf barnoota isin barsiisuudhaafis qophaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana maal godhuu qabdanii jalqabarra laayik gootanii sanboota chaanala kana sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoo kana ammoo akkuma keessanii hiriyoonni hedduu waan barbaadaa jiraniif hiriyoonni keessan kan yookiin ammoo barattoonni barana ministeerii fudhatan hedduu waan barbaadaniif isaan bira akka gahuuf viidiyoo kana yeroo laayik gootanitti namoota hedduu bira gaha. Akkasuma karaa biraatiin ammoo karaa teelegiraamitiin ta'uu danda'a, karaa iimootiin ta'uu danda'a, feesbuukaan ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa irratti sheer godhuudhaan isaan gargaaruu qabdan jechuudha. Kanaafuu kallattimaan gara viidiyootti yoo kan deemnu taate jalqaba irratti gaafii tokkoffaa irratti kan nuti ilaallu lakkoofsi 0.65 bifa firaakshiniin yoo ibsamu kam ta'a jedha. Kanaafuu deebiin haala kanaan nuuf kennamee jira jechuudha. A irratti 11 irra 12 B irratti 15 irra 17 C irratti ammoo 13 irra 20 D irratti 13 irra 25 jechuudha. Kanaafuu isa kana jalqaba irratti 0.65 isa jedhu kana 0.65 isa jedhu kana haala kamiin gara firaakshiniitti deebisna isa jedhu san beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kana firaakshiniitti deebisuudhaaf maal godhuu qabna? Baay'isuu jenneeni haala kanaa yoo kan nuuf kennamu taate jechuudha. Tuqaan kun hin jirti. Tuqaa kana tokko jennaan jechuudha. Bakka tuqaa kanaatti tokko galfannaa san booda irra jennaani asittis tokko galfannaa jechuudha. Kanaafuu erga bakka tuqaa kana tokko galfannee san booda dijiitii jiran lakkoofnaa jechuudha. Dijiitii tuqaadhaan gara mirgaatti jiran. Meeqa isaan kunniin takka lama. Kanaafuu dijiitii lama jira waan ta'eef 0 kenninaaf jechuudha. 0 jalallee 0 kenninaaf jechuudha. Kanaafuu yeroo dhibba irra dhibbaatiin baay'isnu inni kun meeqa nuuf ta'a? Inni kun as jala tokko qaba jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu uumamaan tokko of jalaa qaba. Kanaafuu kan gubbaa baay'isaa, kan jalaa ammoo kan jalaa baay'isaa jechuudha. Kanaafuu isa kana maal jennaan amma? Inni kun 0.65 inni jedhu kun dhibbaa yeroo baay'atutti dhibbi 0 meeqa qaba? 0 qaba. Kanaafuu 0 takka tuqaa tana fuutee 6 fi 5 jidduu geessiti. 0 haftee takkattiin ammoo asii baaftee gara baastee jechuudha. Kanaafuu yeroo kana 65 nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu 65 inni gubbarraa. Kan jalaa ammoo tokko baay'isuu dhibbaa meeqa ta'a? Dhibba ta'a jechuudha. Dhibba ta'a. Kanaafuu isa kana ammas maal goona? Inni kun deebii tokko arganne jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yoo deebiin achi keessa kan jiraatu taate deebii argannee jirra. Yoo hin jiraatin ammoo salphisuu qabna jechuudha. Kanaafuu 65 irra dhibbaa wanni jedhu as keessatti nuuf hin kennamne. Kanaafuu wanti nuuf hafe maa inni isa kana salphisuudha jechuudha. Kanaafuu 65 irra dhibbaa isa jedhu kana maal godhuu qabna? Salphisuu qabna jechuudha. Meeqaan baay'een salphisuu qabna? Isa kana jalqaba irratti 5 salphisna. 5 yeroo salphisnu isa kana 65 5 yeroo hirruu 13 ta'a. Dhibba 5 yeroo hirruu 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu kana booda isa kana argachuu dandeenya jechuudha deebii kenna keessaa. Kanaafuu meeqa jennee 13 irra 25 jechuudha. Kanaafuu 13 irra 25 eessa jira?
daa irratti nuuf kennamee jira. Kanaafuu bakka deebiin isiniif qophaa'etti waraqaa deebii irratti dheexanii gurraachessuu qofaa jechuudha. D irratti isa kana asumaan wanta tokko isinitti himu E jedhee haala kanaan hin kenna. Waraqaa deebii irratti guutanii irratti jechuudha. Asumaan akka gorsiniif ta'uuf baa jedhee hin kenna. Ammas baa jedhee haala kanaan hin kenna. Caa jedhee hin kenna. Tartiibumaan isinii kennuu danda'a. Caa jedhee hin kenna. Caallee haala kanaan biraaketti ho'i keessa hammattuu ho'i keessa isiniif ka'a. Daallee haala kanaan isiniif kennaa jechuudha. Inni kun yeroo ministeerii guutaniitti jechuudha. Kanaafuu deebiin isin argattan amma tokkoffaa keessatti daadha waan ta'eef kanaafuu daa irratti israasiidhaan dhaquudhaan maal gootanii haala kanaan gurraachessanii jechuudha. Mallattoo kana keessaa osoo hin bahin haala kanaan gurraachessuu qabdan jechuudha. San booda isa kana geessinee jirra. Kanaafuu lammaffaatti haa tarru. Asitti wanti isin hubachuu qabdan inni tokko asitti amma 0.65 jennee haala kamiin firaakshiniin deebisne jedhudha. Kanaafuu isa kana dhibbaan baay'isnee dhibba irra dhibbaatiin baay'isne. Dhibba irra dhibbaatiin. Garuu ammoo isoo kan nuun jedhe 6.5 isoo nuun jedhe meeqaan baay'isne? 6.5 isoo nuun jedhe meeqaan baay'isne? Kanaafuu isa kana bakka tuqaa kana tokko kaannisnee jedhe. Kanaafuu tokko kaannaa dijiitiin hafe ammoo tokko qofa waan ta'eef 0. Kanaafuu isa kana baay'isu 10 irra 10 jennee ni baay'isna jechuudha. Kanaafuu bakka tuqaa kana tokko kaannaa san booda dijiitii hafe kana 0 tti daballaa haala saniin karaa salphaa ta'een beekuu dandeettan jechuudha. Inni tokko ammoo isa kana mee akka gaafiitti isiniif kaayaa jechuudha. Koomantii jala naaf keettanii 0.005 jaha yoo ta'e meeqaan baay'isna isa jedhu maal gootanii isa kana koomantii jala naaf keettanii jechuudha. Meeqa irra meeqaatiin baay'isna isa jedhu isa kana bifa gaafiitiin isiniif kaayaa jechuudha. Kanaafuu isa kana meeqa irra meeqaatiin baay'isna isa jedhu kana koomantii jalatti ammuma seenaatii naaf barreessaa. Deebiin keessa yoo sirrii ta'e sirrii isinii jedha jechuudha. Lammaffatti yoo tarru lammaffaan maal jedhaa? Neegatiiva 13 irra 4 hir'isuu amma sammattuu keessatti neegatiiva 7 irra 3 jedhe. Kanaafuu isa kana gaafii biraa nuuf hin kennine hojjedhu jechuudha inni kuni. Kanaafuu isa kanas haa hojjennu. Meeqa jedhaa? Neegatiiva 13 irra 4 hir'isuu amma sammattuu keessatti neegatiiva 7 irra 3 jedha. Kanaafuu isa kana hojjetuudhaaf jalqaba irratti seera herregaa tokko jira. Seerri sun maal jedha seetan? Hammattuu keessa kan jiru jalqaba hojjedhuudha. Kanaafuu hammattuu keessa kan jiru neegatiiva 7 irra 3 isa jedhu kana. Isa kana hojjetuu hin danda'amu hin danda'amu. Kanaafuu isa kana hiruun yeroo hirruutti neegatiiva deesimaalii waan nu harkaa ta'uuf isa kana dhiisuudhaan jalqaba irratti amma maal goona? Neegatiiva kana neegatiiva keessaatiin baay'isna. Isa tana kanaan baay'isna jechuudha. Kanaafuu neegatiivaaf neegatiivni yeroo wal baay'isu. Neegatiiva baay'isuu neegatiiva meeqa ta'a? Poozitiiva ta'a. Neegatiiva baay'isuu poozitiiva maal ta'a? Neegatiiva ta'a. Ammas poozitiiva baay'isuu neegatiiva maal ta'a? Neegatiivuma ta'a. Poozitiiva eda'uu jechuudha. Baay'isuu eda'uu maal ta'a inni kun? Eda'uu ta'a jechuudha. Kanaafuu amma kan nuuf kenname kaminni neegatiiva baay'isuu neegatiiva isa jedhu kana. Kanaafuu inni kun eda'uu ta'a jechuudha. Isa kanas asumaan qabatu qabdan jechuudha. Baay'ee isin fayyada seerri kun. Kana jechuun fakkeenyaaf hundaafuu isiniif haa kennu. Inni kun eda'uu baay'isuu eda'uu jechuun akkuma lakkoofsaatti fudhannaa jechuudha. Inni kun hammattuu qoyyuu boota osoo hin taane lakkoofsaan isiniif kennama waan ta'eef yeroo baay'ee garuu ammoo bifa reefisaniin neegatiiva baay'isuu neegatiiva isa jedhu kanaan maal ta'a inni kun poozitiiva ta'a. Neegatiiva baay'isuu eda'uu isoo ta'e ammoo maal ta'a? Neegatiiva ta'a. Kanaafuu haala saniin isa kana beeytanii haala kanaan seera kana qabatu qabdan jechuudha. Isa kana kanaafuu seeraan qabatu qabdan jechuudha. Baay'ee isin fayyada. Kanaafuu amma asitti maal goona? Neegatiiva 13 hiruu yookiin ammoo irra 4 inni kun maal jennee jirra? Neegatiivaaf neegatiivni yeroo wal baay'isu eda'uu ta'a jenne. Eda'uu 7 irra 3 ta'a jechuudha. Ammattuu irraa balleessina amma. Kanaafuu amma isa kana maal goona? Haawaxaa 4 fi 3 baasna. Kana jechuun haawaxaa jechuun asumaan yaadachuu qabdan jechuudha. Yoo kan dagattan ta'e haawaxaa jechuun lakkoofsa 3 fi 4fis hiramu keessaa xiqqaa kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kan 3 fi 4fis hiramu. Lamaaniifuu hiramuu qaba jechuudha lakkoofsi kun. Inni xiqqaan 12 lamaan iyyuu ni hirama. 4 illee ni hirama. 3 illee ni hirama. Fakkeenyaaf kan 4 hiramu keessaa 8 yoo fudhanne 8
sadii waan hin hiramneef hin dhiisna jechuudha. Akkasuma akka sadii hiramu keessaa jaha afurii waan hin hiramneef deesimaalii qaba jechuudha. Deesimaalii qaba hin hiramu jechuun kiyya deesimaalii waan ta'uuf kanaafuu jahallee hin dhiisna. Kanaafuu kan isaan lamaaniifuu hiramuu meeqa? 12 jechuudha. 12 afurii yeroo hiru sadii ta'a. 12 sadii yeroo hiru meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Akkasuma inni biraa ammoo kan isaan lamaaniifuu hiramu 24 hiramuu fi danda'a jechuudha. Kanaafuu amma xiqqaa barbaanne waan ta'eef kanaafuu xiqqaan sun 12 haala kanaan barreeffatuudhaan mallattoo kana fayyadamna jechuudha. Amma maal goona 12 hiruu afurii jenna. 12 hiruu afurii meeqa ta'a? 3. 3 baay'isuu kanaafuu 3 ta'a waan ta'eef 3 baay'isuu kan gubbaa kanaan baay'isna. Kan isaa waliin jiru jechuudha. Kanaafuu inni kun meeqa? Neegatiiva 13 jechuudha. Amma eda'uu kana akkuma jirutti asitti buufatuudhaan eda'uu jennaan. Ammas 12 hiruu 3 meeqa ta'a? 4 ta'a. 4 baay'isuu hammattuun baay'isuudha waan ta'eef haala saniin hammatti yeroo argitan lakkoofsa waliin baay'isuu qabdan jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnu 3 baay'isuu 13 maal ta'a? Neegatiiva 39 ta'a. Eda'uu 4 baay'isuu 7 28 ta'a. Hiruu meeqaati? 12 ta'a jechuudha. Hiruu 12ti. Kanaafuu amma isa kana yeroo walirraa hir'isnu inni kun neegatiiva waan ta'eef lakkoofsi guddaan meeqaan? Neegatiiva 39 waan ta'eef kanaafuu deebiin nuti argannu sun neegatiiva ta'uu qaba jechuudha. Isa kana 39 irraa 28 yeroo hir'isnu meeqa ta'a? 11 ta'a jechuudha. 11 ta'a. Garuu ammoo lakkoofsi guddaan neegatiiva waan ta'eef neegatiiva asiin kaa'annaa jechuudha. Hiruu meeqaatti? 12ti. Kanaafuu deebiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Yoo isiniif hin galin viidiyoo duuba deebisuudhaan ilaaluu dandeettanii. Kanaafuu neegatiiva 11 hiruu 12 isa jedhu ta'a jechuudha deebiin keenya. Kanaafuu meeqarra jira? B irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Gaafii sadaffaa bira yeroo dhufnu ammoo maal jedhaa? Lakkoofsota raashinaalii A irra B, C irra D fi E irra F kamiifuu kanneen armaan gadii keessaa A irra B baay'isuu hammattuu keessatti C irra D eda'uu E irra F waliin wal qixa kan ta'e kamii jedha. Kanaafuu amma isaan kanniin filannoo kanneen tokkocha ilaaluu hin qabnu jechuudha. Gaafii akkanaa kana yeroo agarrutti maal godhuu qabna? Isa kana jalqaba irratti A irra B baay'isuu jechuun hammattuu jechuudha. Akkanumatti kaa'uu dandeenya. Baay'isuu isa jedhu yoo dhiisnee hammattuu yookiin tokkuma ta'a. Kanaafuu C irra D eda'uu E irra F. C irra D eda'uu E irra F. Isa kana hojjetuudhaaf wanti asitti isin beekuu qabdan amala raabsamaa tokko fayyadamna jechuudha. Amalli raabsamaa sun A irra B kana C irra D dhaanis hin baay'isna. Ammas deebinee A irra B kana E irra F dhaanis ni baay'isna jechuudha. Kanaafuu wanti ani viidiyoo kanarra akka isin hubattan barbaadu homa akkanaa kana ture jechuudha. Deebii kanneen qabatu osoo hin taane haala kamiin akka hojjennu kanneen maloota kanneen fayyadamnee haala kamiin akka barbaannu isa san barbaadite jechuudha. Kanaafuu isaan sanniin seeraan hubatuu qabdanii. Kanaafuu A irra B baay'isuu C irra D jennaan jalqaba irratti. A irra B baay'isuu C irra D. Hammattuu keessaa haala kanaan kaasuu dandeenya jechuudha yoo barbaanne. Amma maal goona? Eda'uu as jirtu na fudhanna. Yeroo gara lammaffaatti yeroo jennu jechuudha. Eda'uu ammas deebinee A irra B kana E irra F'tiin baay'isna jechuudha. Kanaafuu A irra B baay'isuu E irra F jennaan. Kanaafuu isa kanas hammattuu keessa kaa'annaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kana argannee jirra jechuudha. Kanaafuu inni kun filannoo nuuf kenname keessa yoo kan jiraatu taate deebiin isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa isa kamii wal fakkaata? A irra B akkuma argitan. C irra D E irra F. Kanaafuu deebiin nuti hojjenne isa kana ta'a jechuudha. E ta'a. Kanaafuu haala kanaan bifa salphaa ta'een hojjetuu dandeettiin jechuudha. Inni itti aanu ammoo afuraffaa irratti kan arginu kun 9 irra 7 hiruu 3 irra 28 meeqa ta'a isa jedhudha. Kanaafuu isa kan ammoo haala kamiin hojjettan seetan 9 irra 7 hiruu jechuudha inni kun. Ammas hiruu 3 irra 28 isa jedhudha. Kanaafuu isa kan argatuudhaaf ammoo karaan salphaan nuti hojjetuu dandeenyu isa kam seetan 9 irra 7 kan lammaffaa irratti nuuf kenname kana jechuudha.
Hiruu jechuun kun yoo barbaanne karaa biraatiin haala kamiin barreessuu dandeenya. Isa kana 3 irra 28 jennee haala kanaanis yoo barreessine isaan lamaanuu tokkuma jechuudha. Kanaafi kan jalqabaa kanaafi kan lammaffaa kunis tokkuma garaagarummaa qabaatan. Kanaafuu isa kan amma hiruudha waan ta'eef yeroo hiruu kana kam gootan seetan baay'isutti jijjiiruu qabdan hiruu isa jedhu kana. Kanaafuu isa jijjiiruudhaaf 9 irra 7 baay'isuu jennaan. Isa kana kan jalqabaa kana akkuma jiru barreessuudhaan hiruu kana qofa baay'isuu goone san booda maal goone seetan 28 kan jedhu kun jala jiraami. Jala kan jiru kana 28 gubbaarra fiddan. Kan gubbaa jiru san ammoo 3 san gara jalaa deebisanii jechuudha. Kanaafuu san booda maal godhuu qabdanii tarmiiwwan gubbaa waliin baay'isanii kan jalaas waliin baay'istan. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'istan 9 baay'isuu 28 kun lakkoofsa guddaa wayii isin harkata yeroo baay'isanitti. Kanaafuu lakkoofsa sun akka isin harkaan guddanneef maal godhuu qabdan seetan lakkoofsota gubbaa kanneen ka jalaatiif yoo hiramuu danda'e ni hirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf 9 9 kun 3 kanaaf hiramuu danda'a. Kanaafuu meeqa ta'a 9 3 yeroo hirrutti 3 ta'a. 3 ammoo 3 yeroo hirru tokko ta'a. Kanaafuu karaa biraatiin maal argannee jirra amma 3 baay'isuu 28 irra 7 kun hin jirti. Kanaafuu 7 baay'isuu asitti 3 hirreerra waan ta'eef meeqatu hafe tokko hafe jechuudha. Kanaafuu inni kun kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnu 3 baay'isuu 28 meeqa ta'a? 84 ta'a. 84 hiruu 7 baay'isuu tokko 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu 84 meeqaaf hiruu qabna? 7 hiruu qabna jechuudha. Kanaafuu 84 hiruu meeqaa jennaan? 7 jennaan. 7 hiruu 8 hiruu 7 meeqa ta'a? Kanaafuu 8 7 yeroo hiruu meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha. Tokko baay'isuu 7 7 ta'a. Kanaafuu 7 hir'isuu 8 hir'isuu 7 meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha. Tokko 7 hiruu waan dandeenyeef meeqa itti gabbuufanna? 4 itti gabbuufanna. 4 hiruu 7 meeqa ta'a? 2 ta'a. Kanaafuu 2 baay'isuu 7 ammoo 14 ta'a. 14 hir'isuu 14 homaa nuun hafanii jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna 12. Inni jedhu yoo as keessa jiraate caa irratti akkuma argitan meeqa ta'a? 12 isa jedhu kana ta'a jechuudha. Gaafiin shanaffaan ammoo maal jedha? Formaata hima walqixaa 8 hir'isuu 12 walqixa ta'a 5 ida'uu 6 kan ta'e kam jedha. Formaan isaa kam akka ta'e barbaadna jechuudha. Kanaafuu isa kana barbaaduudhaaf 8 hir'isuu 12 walqixa ta'a 5 ida'uu meeqaati? Ida'uu 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana maal goona seetan jalqaba irratti tarmii wal fakkaataa gara tokko fidanna. Tarmii wal fakkaataa gara tokko fidanna yeroo jennu kana kan jijjiirama of keessaa qaban gara tokkotti kan lakkoofsota ammoo gara tokkotti fidannaa jechuudha. Fakkeenyaaf 8 fi 5 kanaafuu lamaanuu jijjiirama of keessaa qaban. Jijjiirama isaan of keessaa qaban xaa of keessaa qaban jechuudha lamaanuu. Kanaafuu 8 xaa jenneeni 5 isa jedhu kana itti as finnaa jechuudha gara na finna. 5 isa jedhu kana yeroo as finnu kana 5 kun yeroo kana maaliin jira? Poozitiivaan jira jechuudha. Poozitiivaan jira. Kanaafuu yeroo itti as taru maal ta'a? Hir'isuu ta'ee dhufe. Hir'isuu 5 jennaan jechuudha. Walqixa ta'a. 6 ammoo akkuma jirutti barreeffannaa bakkuma isaa jirtu waan ta'eef inni kun poozitiiva yookiin ammoo pilaasiidha waan ta'eef haaluma saniin barreessuudhaan san booda ammoo maal goonaa 12 tana gara sitti achi dabarsinaa jechuudha. Gara 6 tana achi dabarsinaa. Kanaafuu yeroo achi dabarsinu inni kun asitti maaliin jira? Neegatiivaan jira. Neegatiiva yookiin hir'isuu isa jennuun kanaan jira jechuudha. Kanaafuu yeroo achi taru poozitiiva ta'ee da'uu ta'ee achi taraa jechuudha 12 jennaan. Kanaafuu malli isin asirraa hubachuu qabdan inni tokko mallattoo walqixaatiin achi yeroo dabarsinu yookiin ammoo gara as yeroo dabarsinutti mallattoon qara poozitiiva ture neegatiiva ta'uu kan neegatiiva ture poozitiiva ta'uu hubachuu qabdan jechuudha. Kanaafuu 5 hir'isuu 8 hir'isuu 5 meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a. Xaa akkuma jiru dhiisnee 8 irraa 5 yoo hir'isnu meeqa arganna? 3 arganna. Kanaafuu xaa itti gabbuufannaa jechuudha. Walqixa ta'a 12 fi 6 yeroo walitti hidhaanu meeqa ta'a? 18 ta'a jechuudha. Kanaafuu amma maal goonaa xaa argatuu deemaa irra waan ta'eef gatii xaa barbaaduudhaaf deemna waan ta'eef xaa kana argatuudhaaf maal goonaa? Hiruu 3 jennaan. Garanas hiruu 3 jennaan. 3 hin balleessinaa kana jechuun waliif yeroo waliif irra tokko ta'a jechuudha. Sababa saniif kan nuti hin balleessineennuuf. Kanaafuu maal tafe xaatu hafa. Xaa walqixa ta'a
18 hiruu 3 meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna gabaabumatti 6 ta'uu isaa hubatuu qabna jechuudha. Kanaafuu asirraa deebiin nuti argannu 6 waan ta'eef kanaafuu inni kun 3 jedha, inni kun negatiiva 3 jedha, inni kun negatiiva 6 jedha. Kanaafuu deebiin kenna A ta'a jechuudha. Gaafiin 6ffaan ammoo maal jedha? Xaan miseensa raashinaal nambarii yoo kan ta'u taate, lakkoofsa raashinaal yoo kan ta'u taate tuuta furmaataa isa kanaa barbaadedha. Tuutni furmaataa 4 hir'isuu 8 irra guddaa 22 eda'uu 3 isa jedhu kana barbaadedha. Kanaafuu filannoo keenya tokkochi osoo ilaalin maal goona ammas isa kana hojjannaa jechuudha. 4 hir'isuu 8 irra guddaa meeqaati? 22 eda'uu 3 jechuudha. Kanaafuu isa kana hojjetuu qabna jechuudha jalqaba irratti osoo filannoo keenya hin ilaalin. Kanaafuu ammas maal goona? Akkuma jalqaba isiniin jedhee tarmii wal fakkaatu gara tokko fidanna. Kanaafuu 4 fi 3 isa jedhu kana gara tokko fidatu qabna jechuudha. Isa tokko yeroo tokko maal isin jedhee jira reef yeroo darbetti gaafii 5ffaa irratti jechuudha. Mallattoo walqixaatiin achi yeroo dabarsinu yookiin ammoo mallattoo walqixaatii as yeroo dabarsinu bifa isaanii jijjiirate yookiin ammoo kan negatiiva ture gara poozitiivaa, kan poozitiiva ture gara negatiiva jijjiirame isin jedhee jira. Kanaafuu ammas walqixa ta'ee irra xiqqaa ta'ee walqixaa miti ta'ee kanaafuu mallattoon haala kanaan yeroo jiraatutti maal goon ammas ima jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu 4 akkuma jiru barreessina. 4 kan ammoo bakka isaa jiru sun hin jijjiiratu. 4 3 xaayin jennuun kun maal of biraa qaba? Poozitiiva yookiin ammoo eda'uu of biraa qaba jechuudha. Kanaafuu yeroo achi assaru eda'uu san ofirraa gatuudhaan hir'isuu ta'ee as dhufa. Hir'isuu 3 ta'a. Irra guddaa kan akkuma jiru barreeffannaa. Amma asitti kan nuuf hafe 22 akkuma jiru barreeffamti. Amma 8 kanatti achi dabarsuu qabna jechuudha. Lakkoofsa gara lakkoofsaatti dabarsina waan ta'eef. Kanaafuu hir'isuudhaan jira waan ta'eef asitti yeroo achi taru maal ta'a? Eda'uu ta'a. Eda'uu 8 jennaan. Kanaafuu inni kun yeroo walirraa hir'isnu maal ta'a? 4 hir'isuu 3 1 ta'a. Kanaafuu 1 ta'a jechuun xaa jedhee barreeffama. Tokko yeroo baay'ee akkanattuun beekamu waan ta'eef hin barreeffamu. Tokko baay'isu xaa waan ta'eef lakkoofsa kamiinuu yeroo baay'isu fakkeenyaaf tokko baay'isu 3 yeroo jennuun meeqa ta'a? 3 ta'a. Tokko baay'isu 4 ta'a. Kanaafuu sababa sanii tokko kana yeroo baay'ee hin barreessinu jechuudha. Haala kanaan yeroo jiraatutti amma tokko as jiraatu isaan beeknaa jechuudha. Kanaafuu irra guddaa jenneeni inni kun 22 eda'uu 8 yeroo walitti edaanu maal ta'a? 30 ta'a jechuudha. Inni kun 30. Kanaafuu xaan tokkoon dhiisa jennee irraa xaan irra guddaa 30ti. Kanaafuu kana jechuun maal jechuudha? Gatiin bakka xaa kana nuuf galuu danda'u 30 ol kan jiru. 30 ol jechuun 31 irraa jalqabee 31, 32, 33 haala saniin kan 30 ol jiru hundi isaaniitu deebii nuuf ta'anii jechuudha. Kanaafuu X'iin yookiin ammoo xaan kun irra guddaa 30 isa jedhu kana qabatuu qabdan jechuudha. Deebii irratti amma isa san so'inaa jechuudha. Akkuma arginu A irratti maal jedhaa? Xaan miseensa raashinaalii ta'ee xaan kun irra xiqqaa 14ti jedha. Kanaafuu isa kana argannee deebii irratti hin argan. B irratti ammoo xaan irra xiqqaa 30ti jedha. Kanaafuu inni kun jira hin jiru. Kanas irra guddaa arganne waan ta'eef inni kunis deebii nuuf hin ta'u jechuudha. Aanis hin ta'u, baalleen hin ta'u. Caa irratti ammoo xaan irra guddaa negatiiva 30ti jedha. Kanaafuu inni kunis hin ta'u. Kanaafuu deebiin nuuf hafe diidha jechuudha. Wal fakkaata waan ta'eef xaan irra guddaa 30ti isa jedhu kana hojjannee jira waan ta'eef kanaafuu deebiin daa nuuf ta'a jechuudha. Gaafiin inni itti aanu gaafii 7ffaadha. Gaafiin 7ffaan kitaabileen 800. Kitaabileen 800 barattoota kutaa 8ffaatiif walqixa qoodaman. Barattoonni kutaa 8ffaa meeqa akka ta'an hin beeknu jechuudha. Kutaa 8ffaa nuun jedhe waan ta'eef barattoota meeqa akka ta'an hin beeknu. Yoo reeshoon kitaabaa gara barataatti isa jedhu kan ilaaluu qabdan. Reeshoon kitaabaa gara barataatti yookiin gara baratuutti 2:3 yoo ta'e yookiin ammoo 2/3 jechuu dandeenya isa kana yoo ta'e baay'inni barattoota kutaa 8ffaa kitaabilee kanneen qoodamanii hammamii jedhu. Kanaafuu isa kana karaa gabaabaadhaan akkamitti arganna seetan maal nuun jedhe reeshoon kitaabni meeqa nuuf kenname? Kitaaba 800 nuuf kenname. Kitaabni 800 gara maalitti nuun jedhe? Gara barataatti yookiin barattuutti. Kanaafuu gara barattuutti isa jedhu san haala kanaan
irra isa jennu kanaan barreessuu dandeenya yookiin ammoo isa kan dhiisuudhaan 800 reeshoo jennaan. Reeshoo xaa jennaan. Xaa kun meeqa nuun jedhe 2 reeshoo wal qixataa 2 reeshoo 3 nuun jedhe 2 reeshoo 3ti. Reeshoon yeroo baay'ee haala kamiin barreeffamu seetan 2 reeshoo 3 inni jedhu kun haala kanaan barreeffamuu danda'a jechuudha. 2 reeshoo 3 inni jedhu kun hiruu reeshoo inni jedhu kun hiruu waan of jedhu of keessaa qaba yookiin ammoo irra waan jedhu kan of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya 800 irra xaa wal qixataa 2 irra 3 jedha. Kanaafuu haala kanaan erga barreeffannee booda maal goona qaxxaamura baay'isna. Qaxxaamura haala kanaan baay'isna jechuudha. Kanaafuu xaan kun 2 baay'ata 800 ammoo 3 baay'ata. Kanaafuu 2 baay'isuu xaa 2 xaa ta'a. Wal qixataa 800 baay'isuu 3 2,400 ta'a. 2,400 ta'a. Kanaafuu xaa argatuudhaaf xaan ammoo maal jennee jirra? Lakkoofsa barataa sanii yookiin ammoo barattuu sanii jechuudha. Kanaafuu hiruu 2 jennaan. 2 hin baddi. Xaan meeqa ta'a? Inni kun 1,200 ta'a jechuudha. Yeroo 2,400 hiruu 1,200 ta'a. Kanaafuu deebiin kenna isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu 1,200 inni jedhu maalirra jira? Baa irra jira jechuudha. Gaafiin 8ffaan ammoo mee mindaan hojjetaa waajjira tokko 18% dabale haa jennu. Dabalame haa jennuudha. Namni mindaan ji'aa isaa qarshii 6,750 ta'e tokko qarshii hammamii dabalata jedha. Kanaafuu isa kana haala salphaadhaan akkamitti hojjenna seetan 6,750 kun meeqa mindaa isaatii miti mindaan isaa kun paarsantii 100 jennuuni. Isa kana haala kamiini 6,700 meeqa 50. 50 kun 100% yoo ta'e 100% yoo ta'e jennaan. 100% yoo ta'e paarsantiin 18 meeqa ta'a jennaan. Paarsantiin 18 birrii meeqa ta'a? Asitti x jennaani yookiin xaa isa jennuun san jechuudha. Kanaafuu san booda qaxxaamura baay'isna. Qaxxaamura yeroo baay'isnu kana yeroo kamiyyuu maal gootan seetan qaxxaamura yeroo baay'isan kanatti sararri kun kam agarsiisa? Gara 100 agarsiisa. Kanaafuu xaan 18 baay'atu isaa 6,750 ammoo sararri kun gara 18 agarsiisa. Kanaafuu 18 baay'atu isaa nutti himaa jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti maal goona seetan xaa baay'isuu 100 xaa ta'a. 100 xaa paarsantiin ni jira. Kanaafuu paarsantiin homaa rakkoon qabu dhiisnes 100 xaa ta'a. Paarsantii jennuun ishee hin dhiisnu iyyuu 100 xaa akkasiniif galuuf wal qixataa. San booda 6,750 6,750 baay'isuu meeqaati? Baay'isuu 18% jennaan. Kanaafuu inni kun xaa argatuu deemaa irra waan ta'eef irra meeqa jennaan? Xaa irra 100% jennaan. 100%. Kanas 100% jennaan. Paarsantiin tun paarsantiidhaan hin baddii. 100 hin baddii. Kanaafuu maaltu asitti nuuf hafa? Eksitu nuuf yookiin ammoo xaatu nuuf hafaa jechuudha. San booda paarsantiin tun paarsantii tanaan hin baddii. Zeeroon tun zeeroo tanaan hin baddii. San booda maal meeqan nuuf hafe? 6,775 nuuf hafe jechuudha. Maaliif zeeroo zeeroodhaan balleessineerra waan ta'eef. Paarsantiin balleessinee jirra. Kanaafuu baay'isuu meeqaati? 18 irra asitti zeeroon takka baddeerti waan ta'eef kanaafuu meeqa 10ti. San booda ammas lakkoofsa kana baay'isuudhaan karaa salphaa ta'een salphatu dandeenya jechuudha. Ammas maal goona seetan? Isa kana 18 kana 2 jennaan. 2 meeqa ta'a? 9 ta'a. 10nis 2 jennaan meeqa ta'a? 5 ta'a. Ammas meeqa deeffannee jirra? Xaa wal qixataa 675 baay'isuu meeqaati? 9 irra meeqaati? 5. Ammas karaa salphaan haaluma kanaan oofannaa jechuudha. Maaliif hiruun yookiin ammoo lakkoofsa gurguddaa waliin baay'isuun yookiin ammoo waliif hiruu waan nutti ulfaatuuf yeroo qormaata irratti jiru jechuudha. Keessattuu mala akkanaa kana fayyadamuu qabna jechuudha. Ammas 675 kun 5f ni hirama. Kanaafuu isa kana 5 jennaan. Isa kanas 5 jennaan. Kanaafuu 675 kana yeroo 5f hiruu meeqa ta'a seetan? 135 ta'a. 135
baay'isuu 5 ammoo meeqa ta'e tokko ta'e kanaafuu baay'isuu 9 irra tokkooti jechuudha. Kanaafuu inni kun ammas xaa jennaaniin xaa wal qixa ta'a. 135 ammoo yeroo baay'isnu 1215 ta'a. Hiruu tokko yeroo hiruu meeqa ta'a lakkoofsi kun 1215 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan lakkoofsa kana argannee jirra. Kanaafuu deebii keessa hin jiramoo hin jiru isa jedhu sanaa ilaalu. 1215 1215 kanaafuu daa irratti kan argamu kana jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Inni itti aanu ammoo saglaffaa irratti kan agarru kana. Saglaffaa irratti maal jedhaa? Dhaabbanni daldalaa tokko meeshaa qarshii 4,200 bitee qarshii 4,746 yoo gurgurate dhibbantaan hammam buufatee jedha. Paarsantiidhaan jechuudha. Paarsantiidhaan hammam buufate. Kanaafuu isa kana haala kamiin arganna seetan jalqaba irratti maal godhuu qabna? Inni kun qarshii inni biteeni. Qarshii inni biteen kun 4,200. Kan inni itti gurgure ammoo 4,746 jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti maal godhuu qabna? Bu'aan inni buufate meeqa isa jedhu san lakkoofsaan beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu bu'aan inni buufate kana beekuudhaaf bu'aa argatuudhaaf kan gurgureen san kan inni biteen irraa hir'isna jechuudha. Kanaafuu 4,746 hir'isuu meeqa jennaan 4,200. Kanaafuu inni kun yeroo hir'isnu 6 irraa 0 6 ta'a. 4 irraa 0 4 ta'a. 7 irraa 2 5 ta'a. Kanaafuu 4 irraa 4 ammoo 0 dha. Kanaafuu bu'aan inni buufate isa kanaa jechuudha. Bu'aan inni buufate 546. 546. Kanaafuu maal godhuu qabna seetan? Kan inni biteen sun gara dhibbantaatti jijjiiruudhaaf jechuudha. Gatiin inni biteen sun meeqa? 4,200 kun 100% yoo ta'e jennaan kan jalqabaate waan ta'eef isa kana 100% yoo ta'e jennaan. Kan inni buufate kun ammoo 546 kun paarsantii meeqa ta'e isa jedhu san beekuudhaaf x jennaan. Paarsantii barbaadarra waan ta'eef san booda maal goona? Qaxxaamura baay'isnaa jechuudha isaan kanneen. Qaxxaamura yeroo baay'isne kana ammoo akkam godhuu qabna? 4,200 baay'isuu xaa meeqa ta'a? 4,200 xaa ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a. 546 baay'isuu 100 jennaan jechuudha. 100%. Paarsantiin jiraatu isii hin dagattanii jechuudha asitti. Kanaafuu 4,200 xaa jenneeni san booda isa kana yeroo baay'isnuun 5,556,0,0% ta'a jechuudha. Kanaafuu san booda maal goona? Isa kana 4,200 xaa argatuudhaaf ammas 4,200 jennaan. Kuni kanaan hin badaa. Kanaafuu xaatu nuuf hafe xaan wal qixa ta'a. Ammas maal gootan seetan? Haala kanaan 0 gubbaa fi jala yoo jiraate 0 gubbaarraa 2 0 jalaa 2 balleessina. Kanaafuu meeqan nuuf hafe? 546 irra 42% nuuf hafe jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo waliif hirru meeqa ta'a seetan? 13% ta'a. 13% ta'a jechuudha. Hirtanii ilaaluu dandeettanii 13% ta'a. Kanaafuu deebiin kennaa meeqa? 13 ta'a jechuudha. Kanaafuu as keessa 13% eessarra jira? Caa irra kan jiru kan ta'a. Kanaafuu deebiin kana qabatu osoo hin taane wanti isin qabatuu qabdan haala ittiin hojjetamu kana beekuu qabdan jechuudha. Gaafiin itti aanu ammoo gaafii kurnaffaadha. Kurnaffaan maal jedhaa? Giraafiin armaan gadii hamma qamadii kuntaalaan torban tokko keessatti gurgurame mul'isaa jedha. Giraafii arginu kana jechuudha. Gurgurtaa qamadii kuntaalaan jedha inni kun ammoo guyyoota torbaniiti jechuudha. Guyyoota torbaniiti. Fakkeenyaaf wiixata meeqa gurgure? Wiixata 1,000 akka gurgure bakka tuqaan jiru kan ilaallaa jechuudha. Kibxata ammoo meeqa gurgure? 2,900 akkas ta'a jechuudha. Roobii ammoo 2,000 gurgure. Kamisa ammoo meeqa gurgure? Kamisa 3,000 fi naannoo 100 akkas jechuudha. Inni kun sarara kana bira tareera waan ta'eef sarara kana bira taree jira. Kanaafuu haala saniin ilaallaa jechuudha waan inni gurgure san. Fakkeenyaaf dilbata ilaaluudhaaf dilbanni as jira. Kanaafuu haala kanaan ol bahuudhaan bakka tuqaan jiru san erga geennee booda maal goone seetan? Kuntaala meeqa gurgure beekuudhaaf sarara kana qabannee haaluma kanaan
yeroo asitti dhufnu 5,000 gurgure jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan erga beeknee booda akkasuma jimaatas beekuudhaaf haaluma kanaan ol bahuudhaan tuqaa kanarra geennaa tuqaa kanarratti ammoo meeqaa 3,000 jechuudha. Akkuma argitan 3,000. Akkasuma sanbata beekuudhaaf ammoo sanbanni haala kanaan deemuudhaan asitti gahee jira. Kanaafuu 4,000 fi naannoo 900 ta'a jechuudha. Inni kunis tilmaamaan jechuudha. Inni sunis kanaafuu haala kanaan erga isaan kanneen beeknee booda gaafii nu gaafatame maal akka ta'e itti deemnaa jechuudha. Isaan deebisuudhaaf. Kanaafuu gaafiin maal nuun jedha haala odeeffannoo giraafii armaan oliitiin sirrii kan ta'e kamidha. Kanaafuu A irratti qamadiin guyyaa roobii gurgurame kuntaala 2,500 jedha. Guyyaa roobii ilaalla. Guyyaa roobii meeqaa guyyaa roobii 2,000 jechuudha. 2,000 irra jira inni kun. Kanaafuu 2,000 kanaafuu inni kun deebii nuuf hin ta'u jechuudha biratarraa. B irratti ammoo qamadiin guyyaa jimaataa gurgurame kuntaala 3,000 jedha. Kanaafuu jimaata bira dhaquudhaan jimaata as jira. Kanaafuu haala kanaan ol bahuudhaan sarara kana irra erga geenne booda meeqa irra jira inni kun 3,000 irra jira jechuudha. Kanaafuu inni kun deebii nuuf ta'ee jira jechuudha. Inni kun sirriidha. Kanaafuu baan deebii nuuf ta'a jechuudha. Caan ammoo qamadiin guyyaa sanbataa gurgurame kuntaala 4,000 jedha. Kanaafuu sanbata bira deemuudhaan haala kanaan erga ol baane booda tuqaa kana bira geenne. Kanaafuu tuqaan kun 4,000 fi naannoo 900 isiniin jedhee jira. Kanaafuu inni kun 4,000 bira taree jira jechuudha. 4,000 miti. Kanaafuu 4,000 asirra waan ta'eef 4,000 bira ol taree jira. Kanaafuu 4,000 miti jechuudha. Inni kunis deebii hin ta'u jechuudha. Daa irratti ammoo qamadiin guyyaa dilbataa gurgurame kuntaala 5,000 jedha. Kanaafuu dilbata bira dhaquudhaan kuntaala 5,000 ta'uu isaa ilaallaa jechuudha. Kanaafuu dilbata inni jedhu kun haala kanaan erga ol baane booda 5,000 jechuudha. Kanaafuu haaluma argaa jirtaniin dilbata inni jedhu 5,000 jedha. Akkasuma jimaata inni jedhu 3,000 jedha. Kanaafuu inni kunis deebii sirrii ta'ee jira jechuudha. Qamadiin guyyaa dilbataa gurgurame kuntaala 5,000. Kanaafuu dilbata akkuma argaa jirru eessarra jira 5,000 irra jira jechuudha. Akkasuma guyyaa jimaataa ammoo meeqa guyyaa jimaataa 3,000 jedhe. Kanaafuu guyyaa jimaataa bira yeroo dhufnu 3,000. Kanaafuu inni kun deebii lama qabaatee jira jechuudha. Kanaafuu inni kunis deebii ta'ee jira. Dogongorri gaafii kana keessa jiraatu isaa haala kanaan ni hubannaa jechuudha. Amma inni kun dogongoraa jechuudha. Maaliif irra deebinee haa ilaallu meesa kana. Mee isa kana seeraan bal'isuudhaan haa ilaallu. Guyyaa jimaataa 3,000 nuun jedhe. Kanaafuu 3,000 sarara kanarra jechuudha. Sarara kanarra jira waan ta'eef sarara haala kanaan deemu kanarra. Kanaafuu tuqaan arginu kun akkuma argaa jirtan tuqaan sun 3,000 irra jirti jechuudha. 3,000. Kanaafuu inni kun deebii ta'a jennee jirra. Inni kun deebii ta'ee jira. Akkasuma guyyaa dilbataa 5,000 nuun jedha. Guyyaan dilbataa isa kana. Kanaafuu isa kanas haaluma argaa jirtaniin irraan dabne jechuudha. Sarara kanarra sarara deemaa jiru kanarra meeqa achumarra tuqaan godhameera. Sararri sun ammoo haala kanaan deemuudha yoo ilaallu 5,000. Kanaafuu lamaanuu deebiidha jechuudha. Lamaanuu deebiidha. Haala kamiin akka dogongorri uumamuu danda'e garuu naaf hin galle dogongoratu jira jechuudha. Gaafii kurnaffaa kanarra dogongoratu jira. Kanaafuu inni kunis deebii ta'a. Inni kunis deebii ta'a. Kanaafuu yeroo tokko tokko yeroo baasanitti gaafii xiinxaluu dhabuudhaan yookiin ammoo gadi fageenyaan sakatta'anii ilaaluu dhabuudhaan haala kanaan dogongorri uumamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kun dogongora qabaatu isaa haala kanaan asirraa hubachuu dandeenya jechuudha. Isin dogongorsiifneef haala kanaan inni kun dogongora ta'uu isaa asumarraa hubattanii deemuu qabdan jechuudha. Kanaafuu daanis deebii ta'a, baanis deebii ta'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kiyya inni har'aa isa kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan viidiyoo itti aanu gaafii 11ffaa irraa paartii lammaffaadhaan isiniif xumurachuudha. Kanaafuu viidiyoon kun isinitti tole moo isinitti hin tolle yookiin ammoo maaltu sirreeffamuu qaba maal isiniif hojjetuu qaba waan jedhu kana koomentii jala naaf keessan jechuudha. Akkasuma yoo kan isinitti tolu taate viidiyoo itti aanu nuuf hojjedhu jettanii haala saniin naaf barreessitan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan guyyaa har'aa kana viidiyoo kana haala kanaan xumurree jirra. Baay.